oduu addunyaa fana jaallannee gammadaati. Ittaanaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gocha Jawaar irratti halkaneedaa ta'e dogoggora ta'uu dubbatan mataa oduu har'aati. Rakkoo nageenyaa Jawaar Mohaammed mudate jedhan mormuudhaan dargaggoonni lakkoofsaan hedduu ta'an Finfinnee mana Jawaar marsanii buluun isaanii himamee jira. Kanarratti yaada dargaggootaa ka Jawaariif deebii mootummaan kenne argannee jirra. Eegdota falmaa mirga dhala namaaf hoogganaa OMN Jawaar Mohaammed humnaan kaasuudhaaf yaalii godhame ni mormina jechuudhaan akkasuma Amboo keessatti hiriirri geggeessamuun isaa gabaasamee jira. Hiriirtotaaf humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumamuun isaas himamee jira. Harargee bahaa bakkawwan adda addaattis akkasuma hiriirri geggeessamee jira. Bakka tokko tokkotti lubbuun namaa dhabamuun illee dubbatamee jira. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallannitti deebina. Ittaanaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gochi Jawaar Mohaammed irratti halkan kaleessaa gaggeeffame sun dogoggora ta'uu sabaa himaa mootummaaf ibsanii jiru. Dogoggora kana eenyu akka raawwate maaliif galgalaan gochuun akka barbaachise qorannee tarkaanfii fudhannaa jedhan. Guyyaa har'aa kanneen lubbuu ofii dhabaniif mootummaan naannoo Oromiyaa gadditti dhaga'amuusaa ibsanii hiriira har'a gaggeeffameen Oromiyaa dirree walitti bu'iinsaa gochuuf humnootiin barbaadan gocha safuun qabnee fi bifa amantiif gosaa akka qabatu taasisan jedhan. Rakkoo mudachuu malu hubachuun mootummaan Jawaariifis ta'e namoota alarraa gara biyyaatti seenaniif eegumsa kan godhu ta'uu kan ibsan obbo Shimallis gochi gaddisiisaan har'a raawwatamuu dubbatan. Maanguddootii biyyaa fi abbootii amantii dhimma kana tasgabbeessuuf qooda fudhataniifis galateeffatanii jiru. Jawaar yeroo ammaa haala nagaa keessa akka jiruu fi eegumsi godhamus itti fufuusaa hubachiisanii jiran. Rakkoon nageenyaa obbo Jawaar Mohaammadin Finfinnee keessatti mudate walqabatee magaalota Oromiyaatti mormiin gaggeeffamu akkuma jiru kun taatee beekaan irratti fuulleffate jechuudhaan VOAf Jawaar ibsee jira. Poolisiin federaalaa garuu taateen nageenyaa isaaf sodaachisu hojjetame hin jiru jedheera. Oduu booda gabaasa qabna. Onkololeessa 22 bara 2019 kibxata kaleessaa halkan eegdota xiinxalaa siyaasaaf daayirektara OMN obbo Jawaar Mohaammed irratti yaaliin godhame ni mormina jechuudhaan hiriirri mormii magaalaa Ambootti gaggeeffameera. Oduu booda gabaasa qabna. Harargee bahaa keessatti har'aaf kaleessa namni kuma hedduun deeggarsa Jawaar Mohammediif qabu agarsiisuuf hiriira ba'eera jechuun jiraattonni dubbatanii jiran. Aanaa Wadaay keessatti akka warri lafaa jedhutti namni 3 oltu lubbuu dhabe, bulchiisaa immoo namni 1 du'uu mirkaneesse. Dirree Dawaa keessatti akka bulchiisi jedhutti namni lubbuu dhabee ka jiru yoo ta'u waan ajjeeses qoratamaa jira jedhaniiru. Warri calanqoo nagaan hiriiree nagaan deebi'eera. Oduu booda gabaasa qabna. Gumii Afrikaaf Chaayinaa Moskoo keessatti gaggeeffamu irratti pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin gita isaanii kan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif hoogganoota Afrikaa kanneen biroo wajjin wal arganii jiru. Jilli Eertiraa kan ministirii dantaalaa biyyattii Osmaan Saaleen hoogganamu walga'icha irratti argameera. Hariiroo daldalaaf dhimmoota kabiroo irratti mari'ataniiru. Gabaasaa ergame Tuujubee dhiyeessa. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin gumii yeroo jalqabaa kan Raashaaf Afrikaa Moskoo keessatti geggeessame irratti hoogganoota Afrikaa hedduu simatanii jiran. Raashaan ardee Afrikaa warreen gama dhiyaaf Chaayinaan hidda keessatti gaffageeffatan keessatti dhiibbaa ishee dabaluu feeti. Vilaadimir Puutiin har'a gumii sana innaa haasaadhaan banan Raashaan hariiroo daldalaa Afrikaa keessaa qabdu dachaa dabaluu feeti jedhan. Hariiroo daldalaa Raashaaf Itoophiyaa gidduu jirus dhuguma xiqqoodha, kanaaf akkaan irratti hojjechuu qabna jechuun illee dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedis gama isaaniin innaa Itoophiyaan walabummaaf abbaa biyyummaa ishee eeggachuuf dirqamtu Raashaan yeroo mara nu waliin dhaabbachuu isheef nan galateeffadha jedhanii jiran. Raashaan misooma irratti michuu ijoo keenya ta'uu ishee nan mirkaneessa, Itoophiyaanis walta'iinsa jiru daran cimsuu barbaaddii jedhan. Raashaaf Afrikaa gidduu hariiroon daldalaa jiru waggoota 5 darban keessa dachaa dabaluudhaan doolaara biliyoona 20 ol ga'uu Puutiin dubbataniiru. Gama biraan Raashaan liqaa Afrikaa irra jiru doolaara biliyoona 20 ol dhiisuu fi isheellee Puutiin ibsanii jiran. Bara tokkummaa Sooviyeet duraanii Mooskoon sochii Afrikaan walabummaaf gootu deeggaruu akkasumas hoogganoota Afrikaa kan hegereef leenjii kennuu keessatti michuu ijoodha jedhaniiru.
Erga bara 1991 tokkummaan Sooviyeet diigame as garuu jedhan Puutiin hariiroo biyyi isaanii Afrikaa waliin qabdu gaddeebi'aa adeemuudhaan waggoota dhiyoo as Afrikaa keessatti akka humnoota alaa taate kan mul'atte Chaayinaa ta'uusee dubbatanii kunis Raashaan hirmaannaa isheen Afrikaa keessaa qabdu akka itti fuftu dirqisiise jedhan. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Guyyaa kaleessaa halkan walakkeessaatti mana xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohammaditti rakkoon qaqqabee jira. Jawaaris rakkoo nageenyaa jabaa keessa jira jechuudhaan namoonni heddumminaan naannolee jiran hundatti sagalee mormii dhageessisaa kanneen magaalaa Finfinnee dhihennatti jiran ammoo gama mana Jawaar Mohammaditti imalaatiniin buluutu dubbatame. Isa kanaaf madda ta'uu kan dubbatamu qaamolee nageenyaa Jawaar Mohammadiif ramadamaniitiniin turan bakkaa kaasanii rakkoo biraa uumuudhaaf akka ta'e Jawaar barreeffama toora feesbuukii isaa irratti barreessee fi sagalee nama ajajaa eeggumsa addaa kumaandar Indaale jedhamu yeroo eegdota Jawaar Mohammad gadhiisaniitiniin meeshaa qabatanii osoo itti himin akka bahan ajaja kan kennu dhaga'ameetiniin jira. Eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'aa dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoof sekuriitiin biraa jijjiiramu sekuriitiin biraa bakka bu'eeti. Akkoo qaama mootummaatu dhimma. Kun kumaandare ani osoo kaddu'e boolla ol ba'eetii alaafinna tana kenname kana seera mootummaa cabsuuf illee mitan. Seera mootummaa ni hordofa ni kabajas. Qajeelcha keessanis ni fudhas ni hordofas. Sekuriitiin maan tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jedhan nama gatanii deemuun maali? Animo bineensa jedhan nama gateen bahu hin du'a malee asitti bineensa jedhan nama gateen bahu. Namoonni naannoo mana Jawaar Mohammad marsaniitiniin heddumminaan achitti hanga bariititti turanillee waan jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanii jiru. Nama kan marfameetii jiru akkaataa hin malle nama galaafachuudhaaf jirantu maal gaaffii jedhu gaafannaan uummanni immoo bilbilee wal dammaqeetidha kan amma achi jiru. Taasii ammaa kanatti lafti gumaa xaafii buusanillee hin jiraatu naannoo sana jechuudha. Maaliif dhaqe namni naannoo sanii maal gochuuf immoo dhaqe? Birmannaa dhalanne yoo wanti barbaade ta'es immoo maaliif akka isaan murtoo kana keessa seenanii baruun barbaachisaa waan ta'eef birmannaadha kan nuti hidhanne. Ammaan tana balbala mana Jawaar Mohammad irratti argamna. Maal godhaa jirtan maaliif dhuftan? Edda tokkoraa sooshaal miidiyaa irratti hedduu deemaa ture. Sanumaan wal qabatee sa'a torbatti sekuriitii taata duraan kabajaa fi jaalalaa fi godhaniif irraa fudhachuuf yaalii godhanii akka tasaa ta'ee ijoolleen jala deemuu didde halkan nuti waraabeessaaf dhiisnee hin deemnu ilma namaatii isaa kanaan hin deemnu seeruma qabeessaan boru yookaan gizee nama isaaf bakka buusan deemnaa jaanita kan diganii. Itti booda immoo nuti sa'a torbatti dirmannee fi dhufnee gizee dhufnu gibbii isaa marsineeti kan jirru. Maaliif marsitan gibbii isaa bakka buutanii tiksuuf immoo maal godhaa jirtan? Qeerroo yoo Jawaar jiraate jiraata. Jawaar yoo qeerroon jiraate jiraatna. Nuti motorri keenya isa waan ta'eef isarraas karaa dhaqnu hin qabnu. Innillee karaa nurraa dhaqu hin qabu na fakkaata. Yoo dhumaatiin dhuftes gochumaan dhumna kunoo. Dhimma kanaan wal qabatee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN Jawaar Mohammad maaltu akka mudate raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafatee ni jira. Jawaar waan ta'ee hin beeynetu narratti ta'e kunis shiraa fi wanti addaa yaadame akka jiru wantoota namatti garsiisan hedduutu jiraadhaani taatee galgala san naannoo mana isaatitti mudate kan inni dubbate. Jawaar akka jedhutti eegdota tika isaa bakkaa kaasaniitiniin hanqinaalee uumamuun rakkoo biraa uumuudhaaf yaaduun kuni kan dhufe dubbii muummeen ministeerotaa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataa irratti
dhimma namoota lammummaa alaa qabanii fi miidiyaa qaban jedheetiniin akka akeekkachiisaatitti dubbateen kan wal qabachuudhaa danda'u akka ta'e Jawaar Mohaammed dubbateetiniin jira. Konkolaataan lama balbala dura dhufe ijoollee eegumsaa mootummaa ramadee jira miseensota poolisii federaalaa warra ta'an isaan yaamuudhaan asirraa kaafamtaniirtu meeshaa keessan qabadhaatii maraa jedhaniini. Halkan kanaan akkamitti halkan kanaan dhukaaftu lammaffaa immoo nama kanatti himuu qabna jennaan isatti osoo hin himin meeshaa keessan gurradhaatti konkolaataa yaabbadhaa jennaan ijoollee shakkii keessa seente. Kanaaf ajajaa takka koomaandara humna kanaa kan taanetti bilbiluun ajajni kun dhugaan kenname moo hin kenname kan jedhu gaafii dhiyeessaniifi. Ajajaan kunis lolaa fi doorsisaan ajajni isaan warra akka kenname mirkaneessanii jiranii. Ajajni kun baay'ee waan isaan ajaa'ibsiiseef tokkoffaa sa'a sanitti ta'uunsaa lammaffaa anaa rafaa jiru odoo itti baay'ee jedhamuunsaa baay'ee ijoollee waan naasisee tureef waraabanii san booda hirribaadha kaasanii. Ani amanuu hin dandeenye waan ijoolleen ajjaa fuutii wal lolte wayii natti fakkaatee ture. San booda namicha ajjaa kanaaf hoggaan bilbilu naa mirkaneesse. Qaamoleen tikaa si bira turan yookaan immoo eegdonni osoo sitti himin bahaniitiin deeman osoo ta'e maaltu uumamuudhaa deema? Maal yaadanii waan san gochuudhaaf yaalaa turan jetteetiniin yaadda? Laalu bulesiriyaa halkan walakka dhufanii osoo naan rafuu itti himinaa jedhanii ajaja kennuun wanti karoorfatan akka jirudha kan agarsiisu. Akka odeeffannoo amma qabuutti magaalaa kana keessatti bifa adda addaatiin jeequmsi kan ka'aa ture. Jeequmsi akkasii as boolee bulbulaattis ka'aa ture. Naannoo kanatti dhidhiyaachaa ture. Erga ijoolleen asii deemte booda yaalota magaalaa mana irratti bobbaasuun kan keessa humna hidhate erguun tarkaanfii fudhachiisuudhaaf yaadamee akka turetti kan amannu qorannaan hangammatti goones odeeffannoon argannes kana dhaadhataa jiran jiran dhageenye ture dura baay'ee xiyyeeffannaan kennineef eegumsa isa bira jiru kaafnee nyaannichi akkasitti goona wanti jedhamu haasawamaa tureedhani waanuma akkasitti yaadamanatti fakkaata. Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Indaashaw Xaasoo ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin akka dubbatanitti hojiin hojjetame hojii eegdota namoota dhuunfaatiif ramadaman bakkaa kaasuu kanaan durallee hojjetamaa turetu ta'e malee wanti addaa hin jiru jechuudhaan ibsa isaanii keessatti kennaniitiin hin jiru. የግል ጥበቃዎችን የማንሳት ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ለወደፊቱም ባሉን አሰራሮች መሰረት አስፈላጊ የሆነበት ቦታ አስፈላጊ ያልሆነበት hojii eegdota dhuunfaa kaasuu hojjetaatiin turree jirra. Gara fuulduraattillee haala hojmaata kennaatiin barbaachisaadha moo barbaachisaa miti jennee bakka adda baasneetiin eegdota dhuunfaa kanneen kaasuu itti fufna. Kanaafuu dhaamsi tarkaanfiin irratti fudhatameetiin jira jedhaniitiin tamsaasan dogoggora. Poolisii kamiinuu tarkaanfiin isaan irratti fudhatameen jiru. Qaama mootummaa kamiinuullee tarkaanfiin irratti hin fudhatamne. Isa kana hawaasni qixaan hubachuu waan qabuuf dhaamsa kana dabarsuu barbaanne. Kanaafuu dargaggoonni hawaasni qaamoleen nageenyaa bakka hunda jirtan hoggansillee daandilee cufaman hundayyuu bansiisuudhaan hawaasni sochii nagahaa taasisee baheetiniin akka galu akka taasiftan isin hubachiisa jedhan. Ibsi Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Indaashaw Xaasoo jedhanii fi gaafiin Jawaar Mohaammed gaafatu bakki itti wal faalleessu tika kana kaasuu barbaannaaniin maaliif halkan qixxeedhaan waamuun barbaachiseen gaafii Jawaari guyyaallee taanaaniin natti himaniitiin kaasuudhaa malan malee akkasiin adeemsi ittiin kaafamu hin jiru kana. Adeemsa nageenyaa hunda keessaayyuu qulqulleeffadheetiniin jiraadhaan dubbata. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa nama qondaala ol aanaa dhimma tikaatiin wal qabatu tokko dhimma kanaan wal qabachiisee mariisisee jira. Namni kun maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatanillee adeemsi halkan walakkaa dhufanii tika namaaf ramadameetiniin jedhe akeekkachiisa tokko malee namarraa kaasuu adeemsisaa
har'a ganama sa'aatii 1 irraa jalqabee dargaggootni daandii guddaa Amboo irratti walitti qabaman maaliif hiriira mormii akka geggeessan gaafadheen ture. Sababa yaaddoo nageenyaa qabna jedhaniif osoo maqaa isaanii hin caqasin yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kaayyoo nuti har'a baaneef jechaadha. Oppiidiyoon maqaa jijjiirratan malee hojiin isaaniiyyuu ammas idduma duraatti jechaadha. Idduma kaleessa wayyaaneen nu ajjeesaa turte ammas akkasuma hojii isaanii dhokfatanii dukkana keessa hojjechaa jiru. Biyya hambaa taa'ee nama nuuf qabsaa'aa ture, nama Oromoodhaaf bo'aa ture dararaa jiru jechaadha. Jawaar Mohaammed uummata Oromoof qabsaa'aa ture. Amma immoo isarratti qabsoon gaggeeffamaa jira. Isarratti qabsoon haa dhaabatu. Jawaar Mohaammed Oromoof maandisa qabsooti. Guyyaa kaleessa muummichi ministeera paarlaamaa irratti abbootiin miidiyaa tokko kan nu faana qixxee deemuu barbaadanii dhiggii qabachuu qabu, daarii qabachuu qabu, kanaan ala tarkaanfii irratti fudhanna jedhanii dubbatanii turan. Yaadni kun amma kallattiidhaan isaan Jawaar Mohaammed hin jenne. Miidiyaan biyya alaatii dhufan immoo miidiyaa sadiidha. Yoon dogongoruu baadde isaat OMN fi ONN. Jawaar irratti xiyyeeffachuun isaanii kan agarsiisu ifaaf kun beekamaadha. Maaliif torbee darbe keessa paartileen naannoo Amaaraa Azeemaa Abiin nurraa cufamuu qaba OMN jedhanii biroodkaastingii xiyyatanii turani. Kanaaf galgala algamoo jechaa yaalii Jawaar irratti waan adeemsifameef Jawaar faana dhaabbachuu isaa agarsiisuuf kan baanedha. Jawaar ija keenyaa qaaxxeen Jawaaritti aggaamame, qaaxxee qeerroo irratti aggaamame, dhaadannoo jedhuuf kanneen biroollee dhageessaa turan dargaggootni kunneen walitti bu'iinsa poolisii fi hiriirtota gidduutti uumameen namootni madaa'uudha. Namni ijaan arge jedhu tokko kan dubbate. Hiriira kana ba'anii ijoollee sagalee isaan dhageessifachaa jiran qulbiin Oromiyaa hordofee dhufeeti isaan deebi'aa jedhee dhukaasaa kan inni itti bane. Eessatti? Naannoo Waaroo kan jedhamudha. Abrahaam Girmaa nama jedhamu Insarmoo Iddoosaa konkolaachisaadha. Oromiyaa Malkaamuu fi Bulgeetaa Milkeessaa namni warreen jedhan kun immoo ijoollee mana bakka baay'ee. Ragaan hospitaalaa irraa arganne nama 3 jedha. Namni tokko hospitaala hin geenye? Nama tokko fuudhanii deemaa jiru. Achi gara riifaraadha hospitaala. Insarmoo Iddoosaa baay'ee sodaachisaa jira. Isaadha kan hedduu rukutamee jiru. Maal isaarra rukutameen? Garaa isaa gubbaarra rukutamee jira. Qaamni rukute to'annoo seeraa jala ooleera? Qaamni rukute poolisii Oromiyaadha. Qeerroon bahee qeerroof qarreen uummanni magaalaa Amboo marti bahee bakka buufata isaanii sanatti naanna'anii namoota kana hin beeknaa maqaa isaaniitillee hin beeknaa bifa isaanii hin beeknaa kan nu baasaa qaama seeraatti nu dhiyeessaa jedhanii qaama seeraatti isin dhiyeessina jedhanii konkolaataadhaan fuudhanii gara waajjira poolisii deemanii jiru. Amma immoo gaafa achiidhaan immoo sammaa kanallee sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa hin beeku sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa jira. Waaree booda maaltu jira? Maaltu deemaa jira amma magaalaa keessatti? Isa ammaa kanallee isaa fi naannoo buufata poolisii godinatti dhukaasa jiru hedduutu banamaa uummanni illee baay'ee jira waan hedduutu gara waan itti adeemamaa jiru waan gara fuulduraatti waan ammaaf nama afurii kan siin jenne malee hin beeknu jechuudha. Meeshaa gurguddaadha kan isaan dhukaasaa jiran poolisoonni uummata bittinsuudha. Namoota hospitaala Amboo ciisanii yaalii argataa jiran keessaa tokko dubbiseen ture. As Awwaara Yuunivarsiitii fuuldura. Maal duratti rukutamte? Tumannaa bachaa rootiin eegnaan gadi dhufu narratti loggumati beeku. Achiin jalaashaa lama galabbatamee naan jalaashaa wadee sadaffaarratti naanna'ee kufee ka'ee naan jiru kan dhagwaanan jalaan kanatti qabadhe. Maal keedha kan makaru? Gateettii kumas. Yaalii argatteetta? Dr. Firaa'ol ogeessota namoota rasaasaan rukutaman yaalaa jiran keessaa isaan tokko haala namoota kanneenii akkas jedhu. Namni ammaatti kutaachisichaa ga'e nama 3dha rukutamee warri balaa salphaan rukutamanis jiru kutaa dingatanya yaalee tattamaa jechaadha. Naa warra kutaachisichaa ga'an keessaa tokko kutaa warri galee jira achitti yaalamaa jira jechaadha. Maal miidhamni isaanii? Riifiidhaan rukutamanii. Maal isaanii? Inni tokko garaa isaa rukutame giddi kutaa opereeshinii seeneetoo laallamuu qaba jechaadha. Laallamee amma bananii ilaalaa jiru jechaadha. Waan lubbuu isaaniif yaaddeessu? Hin baramne garuu hagas hunda yaaddeessan fakkaatu. Hin bahuudhee yaada. Warri lamaan hafan inni tokko gara dugda isaa rukutame amma rasaasa meeqaan akka rukutaman hin barree amma bakkuma tokko akka rukutametti agarree inni tokko immoo gara dugda gara gateetti isaa kana rukutame inni homaan jedhu yaalii argataa jiru. Dhukaasa dhaga'ame hordofee daandileen magaalaa Ambootti seensisaniif magaalaa Ambootii baasan cufamanii daandii irrattis gommaan osoo gubatu mul'ata. Tajaajilli daldalaaf geejjibaa addaan citee jira. Hojiileen mootummaaf kan dhuunfaas akkasuma dhaabbachuudha kan himame. Imaltootni gara lixa biyyattiitti imalaa turanis danqamuu isaaniiti kan dubbatan. Namoota hiriira mormii kana irratti argee dubbise keessaa muraasni yaada furmaataa ta'a jedhan akkasitti ibsu. Mootummaan kun of sirreessitee waan gaaffiin uummanni Oromoo jedhuu fi waan
fedhii Oromoo irratti raawwatu waan Oromoon gaaffii gaafate fakkeenyaaf daangaa Finfinnee hanga ammaatti wanti inni murtaa'e hin jiru. Gaaffii nama ammaatti gaafatamee uummanni Oromoo irratti du'aa jire ture hanga ammaatti waan tokkitti hin argatamne. Kanaaf amma gaaffiin deebiin kun nu deebuutti uummanni Oromoo kaaba kibbaa bahaa dhihaa jiru qabsoo keenya itti fufnaan jedha. Dubbiin kun haala kamiin tasgabbaa'uu danda'a? Haala kamiin nagaan bu'uu danda'a jetta? Nagaa yoo gubbaarra nagaa hojjetanidha kan nagaan uumamu waan ta'eef uummanni immoo hanga har'aatti obsaadhaani waan hundumaayyuu obseeti kan guyyaa kana ga'e Oromoo aangoorra jira Oromoo hin dubbannu jedhee wal dhoowweetu uummanni hanga har'aatti wanta hin raga'e gaaffii uummataa kaleessa lubbi isaa itti cite ijoollee isaa itti dhabe abbaa itti dhabe murtu wanti hin deebineef. Gubbaa jechuun eessa eenyuun ilaallata jechuu keeti? Warreen biyya bulchaa jiran kana kanuma akka Dr. Abiy jedhan kana fa'i warreen akka kanaa kanadha kan. Isaan yoo maal godhan nagaan kun dhufa? Uummatarraa maal ta'e kametta? Gaaffiin uummata Oromoo kaleessa nama kana fuudhee aangoorratti baasuu otoo hin ta'in adaraan itti kennate ammas gaaffiin uummata. Rakkoon narra ga'uuf jira jedhanii dabarsan hordofee daandiin Finfinneetti geessuu fi Finfinneetti baasu akkasumas magaalota Oromiyaa tokko keessatti daandiin cufameeraa jechuun kan isaan dubbatan. Mootummaanis ta'e poolisiin garuu tarkaanfii Jawaar Mohaammed irratti fudhate hin qabu jechuun dubbatan. Koomishinar Jeneraaliin kun